Saba jedhama. Barreessaan Beenyaa Dhaabaa Hordofaa. Qopheessaan sagalee Fu'aad Awwal. Kophee koo baafadhee yaabbate. Yeroo wayii qeerroof qarree lamatti ture jedhama. Jarri kun dhiiraa fi dubaradha. Hiriyyaa walii turan. Hedduu wal jaallatu. Otoo waliin jiranii inni dhiiraa dubartii biroo jaallate. Intallis gocha isaa kanatti aarte. Waan tokko gochuufis murteessite. Dirqisiisee na gudeedeera jettee itti iyyitee qabsiisuuf ture kan murteessite. Akkuma yaaddes mana isaa deemtee nagaa waliin haasaa turanii iyya keessa fuute. Namnis dirmateef poolisiittis dirqisiisee na gudeedeera jettee jecha kennatte. Poolisiinis dhimmicha qulqulleessee himanni dirqisiisanii gudeeduu mucaarratti baname. Himatichi mana murtiitti dhiyaate. Manni murtiis beellama gargaaraa irratti haala dhimmicha yeroo gadi bu'anii ilaalan dubbiin gara mucaatti adeemaa jira. Manni murtiis gurbaa sanatti murteessuuf sadarkaa xumuraarra ga'eera. Akkaataa deemsa mana murtiitiin dhimmi tokko yoo ilaalamu waan sadii keessa darba. Amma dhimmichi sadarkaa sadaffaa sadarkaa gaaffii qaxxaamuraarra ga'eera. Sadarkaan ammarra ga'an kun sadarkaa himatamaan gaaffii barbaade miidhamaa gaafatu ture. Gurbaanis dhimmi kun akka gara isaatti deemaa jiru waan hubateef gaaffii qaxxaamuraa irratti gaaffiin eeggamne gaafachuuf murteesse. Yeroo heeyyamni kennamuuf akkas jedhe. Kabajamoo mana murtii nan yaadadha. Guyyaa san dhoqqee ture. Isheenis otoo kophee ishee hin baafatiin ture. Kan siree koo irra yaabbatte. Uffata siree koo isa adii na jalaa balleessiteetti. Sababuma kanaan faayidaa ala waan na jalaa ta'eef nan gate. Yeroo inni jedhee yaada isaa kennu intallis maqaa koo na balleessaa jira jettee waan yaaddeef kabajamoo mana murtii seera naaf eegsisaa. Kunoo maqaa koo na balleessaa jira. Ani siree isaa irra dhoqqeetiin otoo hin ta'in kophee koo baafadhee yaabbadhe yommuu jettu manni murtii waan ta'aa jiru sirriitti waan hordofaa tureef akkas jedhee murteesse. Kophee kee baafattee siree irra yaabbattee jecha taanaan dirqiitiin otoo hin ta'in fedhii keetiin jechuudha jedhee manni murtii mucaatiin bilisaan gadhiise. Murtee kana akkamiin xiinxaltu? Murteen kenname murtee haqaati jettanii yaaddu? Maaliif? Balleessaan kan eenyuti jettanii yaaddu? Maaliif?